Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii Mandoo App hundi keessaniyyuu baga nagaa taatanii isiniin jedha. Har'aan tana kan isiniif qabadhee dhufee jiru barnoota ajaa'ibaa fi barnoota bareedaa hammanuma qophii kiyyaatti afaan bu'aan isiniin jedha. Egaa barnoonni guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufee barnoota ajaa'ibaatii fi barnoota akkaan isin barbaachisu jechuudha. Salphumatti viidiyoo kam keessaayyuu akkaataa viidiyoo suuraa haala qulqullina ta'een keessaa keessaayyuu HD ta'een ittiin murtan isinitti argisiisa jechuudha. Hammanumaatti nu hordofaa akkasumas like, subscribe, share gochuudhaan maatii keenya ta'us akka hin daganne isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti dabarraa jechuudha hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya gara aappii kanaa deemna. Aappii kana buufachuuf gara Play Store keenyaa deemneetu aappii kana buufanna. Aappii kana maal jennee ta'uu buufanna? Footooneetiin buufna jechuudha. Video to photo kan jedhu buusuu qabna. Video to photo kan jedhu irra dhooftanii ta'u akkasitti buusuu dandeessu keessatti kalariin isaa yookaan akkaataan isaa kan kiyyarratti argitan kana jechuudha. Egaa marattoota isiniif godha kana jechuudha. Akkuma argitan kana fakkaata appilikeeshinicha kana buufachuu qabdu. Appilikeeshinii kana jechuudha. Egaa baattaniin booda appilikeeshinicha kana al takkaa irratti qo'astu jechuudha. Akkuma argitan keessa gadi seensa select video akkasumas saved photos kan jedhu bakka lamatti isiniif fida. Egaa kanneen lama keessaa tokko filattu jechuudha. Saved photos waan ta'e kan dura keessa murtanii ta'in adda baafattanii select photo jechuun qabdu jechuudha. Kan gubbaa kana select photo jettuun san booda photo keessan bira isin geessa jechuudha. Photo barbaadan fidatu. Fakkeenyaaf amma diraamaa kana fidee jira. Egaa ammallee bakka lamatti isiniif fida. Egaa bakka kanaa fi akkuma argitan iddoo kana jechuudha. Gubbaa irratti manual capture fi time interval capture kan jedhutu isiniif dhufa. Egaa kan barbaadde filattu kan jalaa kana irratti qo'aastan kan jalaa kun meegaabaaytii isaa qoxxoreetoo yookaan lakkaawweetoo irratti isiniif tuqama jechuudha. Egaa kan gubbaa kana immoo manual captureedhaa ofii keessaa isiniif mura irratti qo'aastuu meegaabaaytii isaa san lakkaawwee fixee booda san booda garasitti isin darsan yeroo san. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo egaa isiniif lakkaawwee barbaadeen booda akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Egaa ni barbaadaara manual capture waan ta'eef fi muraa san booda barbaadan keessa baastanii ta'u gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Haga inni barbaaduuf ni eedduu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya haga inni barbaadutti ni eedduu jechuudha. Viidiyoo jijjiiree akka inni daddafee isiniif fiduuf viidiyoo jijjiiree fakkeenyaaf amma akkanatti sooftanii boota barbaadan akkuma argitan bakka kanatti jechuudha. Mallattoo irra isiniif ka'a bakka kanatti footoo kana ilaalaa akkanattis kan ammoo akkana dabarsaa ofaa laaltanii jechuudha. Boota barbaadan irraa murattu. Egaa akkas gootaniin booda iddoo save kan jedhu kana kan jalaa kana iddoo raayitii kana al takkaa abjuu kaastu jechuudha. Egaa akkuma argitan kana irraa muradhee jira jechuudha. Kanarraa muradhee jechuudha. Egaa saved godhaa jechuudha. Saved gara gaalaarii keessanii save asiin gootu achirratti al takkaa hojii qaastan gara gaalaarii keessanii isin jechuudha. Kana fakkaata baay'ee salphaadha. Kana dura chaanaalii si qofaatti dalageen ture ni yaadattu si'aachis hidhattanii daawwachuu ni dandeessu. Egaa barnoonni kiyya kan guyyaa har'aa kan asirratti isiniif qabadhee dhufee jiru kana fakkaataa jechuudha. Mandoo App subscribe gochuudhaan chaanaalii kana haala taanaan subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Chaanaala Jamaal Appiif subscribe godhaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamoo gamaan barnoota haaraa fi wanta baraaraa isiniif qabadhee dhufuutti nagaan naa tura.